isa qudduu qullaa sun ta'in qudduu qullaa mana godhanii bahu yookaan immoo sarbaa mana godhanii bahu sun ta'in ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadhaa jirtu jajjabaatu sin jecha kabajamtootaa fi daawwattoonni keenya kaa warroonni as jalatti nu argaa jirtan warroonni yeroo hundumaa jechuudha YouTube chaanaalii gubbaa irratti yookaan immoo page chaanaalii gubbaa irratti nu argitan akka subscribe gootan like gootan yoo wajjin turtan kabajaan isin gaafannaa kabajamtoota daawwattoota keenya kanan har'a irraa dubbadhu physical attack maaltu nurratti adeemsisuu danda'a isa jedhudha. Physical attack yeroo jedhutti qaama akka qaamni keenya miidhamu yookaan immoo akka qaamni keenya biyya ormaa keessatti yookaan immoo dhahamee yookaan rukutamee yookaan madaawee yookaan immoo miidhama qaamaa kan nurra geessisuu danda'u wantootni nurra geessisuu danda'an waan akkamitti seeruraan haasoo barbaada. Kabajamtoota daawwattoota keenya akka chaanaalii kana subscribe gootan jechuudha. Maatii nuuf taatan isin jedha. Yoo barbaadan ibsan har'a yookaan immoo viidiyoon har'a isin hojjedhu kana kutaa kutaan isiniif hojjechuu yaala. Biyya ormaa keessatti yookaan immoo yeroo baqattu keessatti jechuudha. Qaama yookaan immoo miidhama qaamaa kan sirraan geessisuu danda'u yookaan immoo attack kan si gochuu danda'u maal akka ta'e si ibsuu barbaada jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Kanaaf hundumti keessan na hordofaa hamma dhumaatti viidiyoon kun viidiyoo bareedaadhaaf viidiyoo namni warra barachuu danda'udha jedheetan isiniif dhiyeesse. Biyya baqaa keessatti yeroo baqatte keessatti jechuudha ati biyya tokko keessatti yeroo baqattu aadaa biyya sanaa barachuu qabda jechuudha. Aadaan biyya sanaa maal jibba aadaan biyya sanaa maal jaallata seedhu bal'istee barachuu qabda jechuudha. Fakkeenya tokko isiniif kaasa biyyoota Arabaa keessatti yeroo baqattanii jirtanutti jechuudha. Biyyoota Arabaa keessatti yeroo baqattanii jirtanu biyyoon Arabaa irri caalaan jechuudha irri caalaanii rifeensa duwwaa hin deeman jechuudha. Rifeensa duwwaa hin deeman haguuggataniiti kan deeman haguuggatanii yoo of dhoksuu baatanis kana rifeensa mataa kana haguuganiiti kan isaan deeman. Rifeensa mataa kana yeroo haguuganitti bifaan ummata biyya sanaa fakkaachuu yoo dhiisanis yookaan immoo istaayilii deemsaa yookaan istaayilii ittiin gabbaanii ol galanu ummata sana fakkaatanii jechuudha. Kana jechuun wanta tokko sitti mul'isu jechuudha yookaan immoo badii tokko sirraan hin geessisu jechuudha. Wanti kun akka namni rifeensa kee qabee hin harkifne akka namni rifeensa kee ilaalee akka namni yookaan wanta dhakaa wayitiin sin dhoofne irraa of eegdeetta jechuudha amma keetti. Kanaaf biyya ormaa sana keessatti yeroo kanatti deemnu rifeensa keessan haguuggattanii deemtan hedduu irra caalaadha. Aadaa biyya sanaatiin wal qabata. Afaan biyya sanaatiin wal qabata. Kanaaf hundumti keessan akka akkasitti deemtan jechuun barbaada. Deemtan jechuun barbaada maaliif qaama miidhama sinirraan ga'a wantaniin qaama miidhama yeroo sinirraan ga'utti immoo hedduu rakkattu biyya ormaati ni cabdu. Akkasumas rifeensa keessan irratti immoo kibriita darbachuu jira. Kibriita yeroo darbatan rifeensa keessan qaba. Rifeensa keessan yeroo qabetti immoo qaama keessan guutuu qabee jechuudha. Inni lammaffaan uffannaa yeroo uffattan akka aadaa biyya sanaatti uffachuu ta'uu qaba jechuudha. Aadaa biyya sanaatti yeroo jedhu amma ijoolleen durbaa fakkeenyaaf biyya Itoophiyaatii gara biyya namaa deemanu seera faranjii kana hordofuu barbaadu. Seera faranjii kun maal jedhu kun miila kun sarbaadha uffannaa sitti uffatama jechuudha. Qaamni qullaan kun qaamni bareedaan qullaan kun jechuudha fokkisee mul'ata jechuudha. Yeroon fokkisee waa biraatiin biratinaati qaamni bareedaan kun fokkisee mul'ata jechuudha. Nuttuyyuu nu hata jechuudha. Nama isa orma dhiisaati ija keenya nuufiyyuu ija keenya waraana jechuudha. Kanaaf osoo waan akkanaa iftanii jechuudha akkuma namni uffatutti jechuudha akkuma biyyi sun uffatutti akkuma aadaa biyya sanaa ta'etti jechuudha. Qamsii akkuma jirra uffatanutti jechuudha hamma dakaa yookaan immoo istaayiliin jira jechuudha kan isa qudduu qullaa sun ta'in qudduu qullaa mana godhanii bahu yookaan immoo sarbaa mana godhanii bahu sun ta'in jira jechuudha. Uffannaan hamma dakaatti uffatame jechuudha. Baay'ee namatti tolu. Akkasumas immoo seera biyya sanaa ta'e jechuudha kan nama adeemsisu baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenyaa yeroo biyya namaa teessan yeroo biyya namaa dhaqxan yeroo biyya namaatti baqattan aadaa biyya sanaa afaan biyya sanaa nyaata biyya sanaa
akkasumas immoo wanta biyyi sun hin barbaanne wanta sun biyyi sun barbaadu wanta biyyi sun hin barbaanne wanta biyyi sun barbaadu dursa wanta sana baruu qabdu jechuudha. Maal jibbiti biyyi kun immoo maal jaallatti isa jedhu fixanii barachuu danda'u qabdu jechuudha. Achirraa kaataniiti kan jireenya baqqaa sanaa jiraachuu dandeessan. Kanaaf akka biyya sanaatti akka baraniisanii akka baraatti jiraatan ni jedhamu isa kana jechuudha. Qullaa deemuunis waan gaarii miti. Rifeensa duwwaa deemuus waan gaarii miti. Yookaan immoo huccuu asirraa akkana godhanii jechuudha. Maajaa qofa yookaan immoo qabattuu harmaa qofa asitti qabsiisanii jechuudha. Kun qaamni kun qullaan deemaan hin ta'u. Nuyyuu na tasu jechuudha. Nuyyuu ija nu waraana jechuudha. Ija keenya waraana jechuudha. Dhugaa isinitti himaa. Nama hudduu qullaa yookaan immoo nama yaa qaama qullaa kana yeroo arge namumti warraa wajjin deemu jechuudha. Gabaabuma ta'e isinitti himaa. Namtu warraa wajjin deemu hatee jechuudha. Jedhee ilaala jechuudha. Hatee. Maaliif beektanii ija qalbiidhaaf ija jechuudha kan ija waraanee nana kana garagalee ilaalu jechuudha. Achi warra hibbaa manaa meeqa sababa sana walii warra hibbaa manaa meeqatu sababa sana waliis warra hibbaa manaa meeqatu sababa sana jaarsummaa walitti waamee jechuudha. Hamma walii kuu ga'ee kee wal araarfatee wajjin hin jiraata jechuudha. Kanaaf please hudduu qullaan deemina. Please harma qullaan deemina. Harma qullaa yoo deemtan immoo jechuudha nutti gadi hin bayinaa yookaan gadi hin baanu nutti hima. Kana jechuudha fiizikaal attaak kan isin godhu jiruu baqattummaa keessatti. Fiizikaal attaak gootaatan immoo qaama miidhamaadha. Ni baddu, ni salphattu. Biyya kanatti ni hatu, hudduu keessan irra dha'u, haaduudhaan isin muru. Rifeensa keessanitti kibriita darbatu, rifeensa keessanitti qarraa qabsiisu, harma keessan qabu. Maaf harmi keessan qabamti? Harma keessan qabamtanii maaf iyyitu? Kanaaf hundumti keessanuu akka waan gaarii hojjettan akka hudduu qullaan deemne, akka sarbaa qullaan deemne, akka miila qullaan deemne, akka mataa qullaan deemne, yoo haguuggattanii deemtan, yoo uffattanii deemtan, yoo harmicha mul'isuu dhiiftan, yoo hudducha mul'isuu dhiiftan, yoo sarbicha mul'isuu dhiiftan wanti isinirraa hir'atu tokko hin jiru. Yoo abbaa manaa ta'e, yoo fireendii ta'e gaafa rabbi siif dabarte ninuu manatti sii dhufa yookaan manatti dhaqxaa fi kanaaf akka waan kanarraa of eegdan isiniin jechuu barbaada. Bal'inaan wanta kana isin barsiisuu keeyyataa wajjin bal'inaan waa hundumaa jechuudha gabbuusee ol kaasee isin barsiisuun barbaada. Akkasumas immoo inni sadaffaan waa'ee dallaalaati jechuudha. Waa'ee dallaalaati jechuudha. Jiruu baqaa keessa ta'anii jireenya baqattummaa keessa jiraata jechuudha. Akkaataan nuti ittiin amma yeroo ammaa kana dallaalummaa hojii ittiin galamaa jiru waan addaati jechuudha. Akkaataan ijoolleen dubaraas taatee dhiirris laayyuu hojiin baay'een rakkoomti. Akkaataa ijoolleen durbaa yeroo ammaa kana hojii ittiin galaaran jechuudha. Akkaataa biraati jechuudha. Akkaataa ta'uuf akkaataan taanee jira achuma keessattuu. Amma fakkeenyaaf dallaalli tokko cal jedhee seera qabeessa miti cal jedhee seera qabeessummaadhaan alatti jechuudha. Kan hojii si galchu jira. Hojii si galchee booda jechuudha abbaan fedhe ji'a 7 ji'a 8 si hojjechiifate gas dhiisuu danda'a jechuudha. Namnatu gaafachuu dandeessu hin jiru. Garuu immoo seera qabeessaan jechuudha kan akka dhaabbatumti isa kaan jala jiran kan si galchanu jira. Kan akka dhaabbatu yeela kan jiru jira isaaf waan akkasii jala kan dhaabbata jiru kan dallaala ta'e kan hojii nama galchu jira. Kan akkasiitiin yoo galte garuu ati qabatamaan fudhatama qabda. Maaliif yoo inni si beekaa wanta inni si beekaa wanta akkasii jijjiira jechuudha. Kan ofiin nama galchanii gara ji'a 8 ji'a 9 ji'a 7 hojjetamee ka'ee jechuudha hin jiru jedhama. Eenyutu si gaafata eenyutu siif gaafata jechuudha. Komishinii akkasii wanta hojii akkasii jechuudha gara akkasiitiin galuurra osoo gara dallaalaatiin galtanii gaariidha. Maaliif fayyaa keessaniitiifis akka miidhamni sirra hin geenyeef akka immoo dafee qaamni si galche sun si qaqqabuudhaaf wanti kun baay'ee barbaachisaadha jechuu barbaada. Gama biraa osoo baqataa dhumte jechuudha yeroo kana baqatee biyya namaatti galuu wanta biyyi sun jibbitu wanta biyyi sun hin jibbine
fageessee beekee akkasumas wanta isa miidhuuf wanta isa miine immoo gad fageessee beekee biyya sana keessa baqattummaan jiraatee keezii isaa jala deemmatee gaariidhaan jedha. Isa gara hojii dhugaadha. Hojiin yeroo namni akka hin taanetti galfame yookaan akka hin taanetti yoo galtan akka miidhamni guddaan isinirra gahudha kan beekamu. Kana eenyuun beeka qofaa miti eenyuun beeka. Kanaaf osoo wanta kanarratti xiyyeeffattanii jechuudha fayyummaa keessaniif nageenya keessaniitiif wanta kana irratti hojjettanii jechuudha waa'ee hojiis ta'e waa'ee kaanis irratti hojjettanii namoota ollaa keessanii barsiisaa jechuudha ofiifis barattanii jechuudha bakka guddaa geessan inni hojii galuu barbaadan karaa seera qabeessaan akkasumas immoo yeroo karaa deemtan taaksii ilaaltanii jechuudha taaksii kan kun eenyunni seeru adda baaftanii jechuudha bakka ijoolleen lama sadii yookaan taaksii keessa jirtutti akka seentanii hin teenye isiniin jechuun barbaada. Biyya ormaa keessatti biyya ormaati abbaan fedhe isin fuudhee deemuu danda'a abbaan fedhe isin qabatee deemuu danda'a biyyaaf isaaniif biyya jiraati isin baqataadha bakka itti hiitan hin qabdanu afaan hin beektanu gartokkeen afaan hin beektanu inni afaan beekuyyuu immoo akkaataa taasisuu hin qabu jechuudha. Kanaaf osoo qaama miidhamuu kanarraa ofii keessanii of eegdanii isa jedhuun yaada kanan qaba. Ofii keessanii of eeguu jechuun immoo seera biyya sanaa guuttanii jechuudha waan biyyatti sun hin jaallanne akkasumas immoo waan biyyatti sun jibbitu irraa of qusattanii jechuudha akka seera biyya sanaatti jechuudha kabaja jechuudha toraa jechuudha kabaja isaan aadaa biyya sanaa hordofuun kabaja isaanii horuudha kabaja isaanii horuun immoo akkatu kabajamtu su godha jechuudha malee hudduu qullaa asii lafa kanarra fiigaa ba'anii jechuudha kan hudduun kun gartokkeen bakka biraa jiru kan burtukaannuun kophaa deemu jechuudha yeroo argu maaltu bira darba inni kaan qubattidha inni kaan uleedhaanna inni kaan dhagaatti darbata inni kaan haxaa'ee darba kana jechuun maanni wantichi qullaa jira qullaa yoo jiraatte immoo wanti gootu hin jiru qullaa deemte waan ta'eef abbaanatti komattu hin jiru jechuudha utuu huccuun jiru qullaa deemte waan ta'eef kanaaf yoo hudduurra kabalamtanis yoo hudduurra dhahamtanis yoo dura murtisiitti darbatames yoo dura dhagaan isinitti galees jechuudha akka komanne jechuudha isin of balleesse malee namni isin hin balleessine jechuun barbaada kabajamtoota daawwattoota keenya namoonni viidiyoo kana jaallatte yoo jiraate jechuudha viidiyoo kana laayik gochuudhaan jechuudha akka nu wajjin turtan isiniin jedha chaanaala kanaaf kan haaraa taatee daawwataattu jechuudha subscribe godhiitii maatii ta'e jechuun qabaa viidiyoo kana hedduu ilaalamuu qabaa akkasumas immoo laayikii hedduun barbaada laayikii 7,000 barbaada wayyoo fayyaa ta'an isiniin jedha ulfaadha.